Uummanni Oromoo hambaalee aadaa, duudhaalee jajjaboo marartoo hawaasaa ta'an hedduu barootaaf kuufamee hin dhumne qaba. Keessaayyuu ayyaanni uummataa sona mataa isaanii kan qabanii fi duudhaalee adda addaa ittiin yaadataman keessaa hariiroo waliin jireenya hawaasaa cimsuu, waliif tumsuu fi wal deeggaruun ayyaanota uummataa irratti caalmaan ba'anii kan mul'atan mallattoo waloo tokko isaan taasisuu kan qabudha. Hambaalee aadaa, duudhaalee jajjaboo marartoo hawaasaa Oromoo ta'an keessaa immoo ayyaanni masqalaa isa guddichaa fi isa tokkodha. Ayyaanni kunis jala bultii irraa eegaluun fulbaana 17 guutuu biyyattiitti sirnoota garaagaraatiin kabajamee kan ooludha. Ayyaanni masqalaa uummata Oromoo biratti jaalalaa fi tokkummaan kan kabajamu, kan arjooma malee waaqni keessa hin jirre ayyaana quufaa fi suugaati. Kanaaf masqalli mootii ayyaanaa jedhamuun uummata Oromoo biratti miira addaan kabajama.
Ayyaanni masqalaa ayyaana dachee roobaa gannaan dhoqqooftee qoorsee biiftuurri haguugamte saaqee riqicha ta'ee ganna irraa birraatti ceesisudha. Kana malees masqalli hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti seenaa fannoo kiristoosii waliin kan wal qabatu barri haaraan seenee baatii jalqabaa irratti ayyaana kabajamu ayyaana guddaa fi jaallatamaa Oromoo biratti masqala mootii ayyaanaa jedhamees kan beekamudha. Masqalli ayyaana tibba sanyiin ganna facaafame asheetee ollaa fi firri walitti dhufanii waliin sooratan loon kaloorraa dheedanii wayita quufan kabajamu waan ta'eef simboo addaa kenna. Kanaafis Oromoon masqalli quufaa jedha. Masqalli akka mallattoo ce'umsaatti kan ilaalamu yoo ta'u sababni isaas masqalli wayita gannarraa gara birraatti darbamu waan ta'eef rakkoo fi gadadoo irraa gara quufaatti waan ce'aniif Oromoon kan darbeef waaqa galateeffachuu kan dhufuuf immoo kadhachuun kabajata.